qabsaa'oo malee fedhii mootummaa guddaan lafa haayatanii darastii Oromoodhaatiif qabsa'u. Haa ta'u immoo dhugaadha. Wanti dura dhaabbachuu isaanii ni qaba. Yoo dalagaan kan kana eeggattus luuga beektonni eeggatana carraa dubbii karaa ta'a. Mootummoonni guddaan akka Oromoo akka dura dhaabbachuu hin dandeenye. Dhugash gaafiin dimokiraasiidhaa diinni maal irraati diinni kuni waan uummanni Oromoo dhaabatu kan qabeenya isaatti abbaa ta'uudhaa kan biyya isaa saniif dhuunfachuudhaa san nuti dhiisuu hin barbaadu. Kanaaf jecha dimokiraasii sanillee gadi jiraachuu hin dandeessu. Dimokiraasiin afaan laafaadhaan yoo raasu jechaa xiqqaa tokko afaan kana nama guddaa tokko lafatti yoo qabe yoo hidhe irraa ta'uudhaan jiraata. Jaalallaan irraa ta'uudhaan jiraata. Kanuraati inni sodaata. Namchi guddaa kun yoo irraa ta'ee natti ta'uudhaan jiraata. Nama dhawuu jiraata. Ni caccabsuu jiraata. Jee akka gosoodhaan irraa ta'ee. Kanaaf jecha qabu. Kadamee sanaatiif yoo irraa ta'ee waan afaan kan saamutu kana hundaatu hafa. Kanaaf jecha karaan dimokiraasii dhaasa yoo ta'e namatti manaamneeti abjuudhaan deebi'ee dhufuudhaan jiraata. Karaa nagayaatiin illee wanti dhaqa. Wanti dhufaa waan jiraatii miti. Waan dhufu danda'anii akka waan Oromoon tattaafatanii ifa keessatti waan maayitiin warri nagayummaa ta'u jira uummata karaa nagayaa jecha sani Oromoon nagayummaa ta'u jira moo yoo tuttuu jira karaa nagayaa sanniin jechuudha. Karaa nagayaatiin ayyaana qabachaa ture warri Habashaa torbaatamii afurtii gaafa mootummaan jijjiiratu ayyaana qabachaa ture. Sadarkaan kakatti gaafa mootummaan jijjiiratu ayyaana qabachaa ture. Biyyisan karaa dimokiraasiitti oofu dandeettii qabu bu'ee danda'a ture. Garuu Habashaa keessaa eeggannaa sanillee abjuu nuti taate jechuudha. Duba abang keessa wantoota keessa maqaa dimokiraasiidhaatii fi maqaa misoomaatiin wanni deemaa jira itti deemna bishaan itti deemu gogame lafti siillee uummata irraa buqqisanii jallee itti ijaaranii uummanni abbaa biyyaa haala irraa eegaa jira. Hati haasa karaa nagayyaa barbaadna nagayni haa qaama jirudha. Karaa dimokiraasii barbaadna dimokiraasii qaama jirtu ta'a. Habashaan gadi dimokiraatota haala isa akka dimokiraatiiti. Wanni lafa dhabuu bishaan keenya jarri saamuudha hundi mallattoodha malee mataa mataadhaan kophaa isaatiif ta'ee kaara bal'atti fakkaata. Baay'ee gara namaa kophatti himuudhaaf tattaafata. Hundi mallattoo mootummaan Habashaadhaa sirree siidhaan irra jaarrattee akka itti waliin kaanaa qofaa fi mirga keenya sirriitti waa biraatii akka itti qabeenya keenya waliin farmine qofaa fi agarsiisu nu gurti nu kaasati akka itti ijaarannee qabeenya keenya qabatummaa dhiyaataan fudhannee fi waan gurgurtisaa hundaa gurgurti. Kanaafuu uummanni garbummaa jala jiru. Uummanni garbummaa jala jiru. Karibu victimizing deebisee victimizing gogaamti. Akka waan Oromoon nagaya feere ta'uu Oromoon nagaya immoo akkaataatti garba. Nagaya jechuun yoo bilisummaa akka qabaatee nageenyisa jira. Uummanni bilisummaa akka hin qabne biyya akka hin qabne bishaan akka hin qabne waa hunda akka hin qabne walummaan nagaya haasawuu jira ammoo nagaya ta'uu jira nageenyi sanaa wal jechuun barbaachisa. Duba Oromoon maaltu danda'a? Gaafiin nama keessatti. Oromoon wanti kun dandeettu. Kanarraa bakka garmaa'ee hubachuu, bakka irra jiru hubachuu, maal barbaadaa sana hubachuu. Bakka irraa ka'e humnaan qabamee tokkummaa keessa jira, araaraan tokkummaa keessa jira, bilisummaa barbaada. Haaloo isaatu takka ta'uu danda'u qabdi. Uummanni haaloo kanaan takka ta'e karaa hundaanuu waan inni adda addaa dabalatee akkas taana jaalala itti rakkata bakki dhaquu danda'u jiru. Uummanni tokkummaa isaa sana qabaatee bakki dhaquu danda'u jiru.
tokkummaa ta'ee jabaachuu danda'u qaba. Duuba afaan kanaas keessa biyyaa kan irraa haasoo ta'ee yaaddoos ka'uu qabaas dhugaan biyyaadhaan irraa wanti godhamus qabsoo sana keessatti waan godhamu hedduu keessaa qaba. Duuba ka'uu qabnu waraana qabnu akka goota waraana yaadni keessatti haala keessatti akka taanaan waraana jaaruu maamilaa kibaabii himaa ta'uu eenyu qabaatii akka eenyu bahaaratti gartee osoo wayii barbaadan biyya baasa jiru eenyu bara Oromoodha. Eenyu Soomaaliif illee baraabe Oromoon ni lola humnallee itti qaba itti qaba. Duuba gaaffii biraa gaaffii sabataati. Naannoo sanatti gartee sabata gurguraaf jiraata. Reefu argaa jeetti naannoo sanatti sabata jechuun warra karaa biraatiin beekamu tasgabbii uummanni tasgabbii fiduu danda'e. Uummanni sabata fiduu danda'e uummata Oromoodhaaf qofa. Amaarri gadaa bara dhibba tokko guutuu reefu tana seenaa isaanii seenaa manaatii obboleessa eebbisaa ture. Uummata Oromoo tokko uummata itti haamata. Uummata Oromoo kan naannoo sanatti guddaadhaan kan sababoonni hedduun itti maxxanaadhaan kan sababoonni hedduun itti maxxanaadhaan kan sababoota hedduu sanii wajjinis wal fuudhee walirraa furee guutummaa isaa alaabaa kanaa jira uummata Oromoodhaati. Uummanni baas dimokiraataa nama biraatis itti fiduu danda'u uummata Oromoodhaati. Yoo Oromoon naannoo sanatti sabata fiduu danda'e namni biraa haa sabata fidu. Arraan sababni jiru arraan sababni jiru. Bakka sababni jirretti Oromoon sabata tokko jechaa karaa walitti fakkaata. Sababni yoo arraan kan jiraatee kan gartee sababni sababii hin taane ammoo arraan kan keessatti sababni hin jiru. Duuba gabaabatti eegaa sadii qabu kanatti wanni gabaabtu Oromiyaan biyya gabummaadhaan jirtu Oromiyaan soomii qabdi. Jaaronni Oromoodhaa waa'ee dimokiraasiidhaan waa'ee filannoo fi maal karaa qalbii Oromoodhaa kan silaa tokkoon dandeessu akka facaasuurraa ittisuudhaa kan biraa wayyaadha. Yoo ibsee yoo kaayyoon takka ta'uu silaa kan mirkanaataa Oromoodhaa qabsaa'uu ta'e saayikooloojii dhimma dhagayyaa jijjiiruu danda'uu qabna. Beeku kan waa'ee alaabaa himaa kan haasoo kan fayyaddan alaabaa mul'ee taa'anii hojii eeggachuu dhiisuu qaba. Sanammoo miidiyaa qaba hundaan uummata keenyatti himuu dandeenyu qabna. Uummanni Oromoodhaan nama biyyoon afurtamii jiraa irratti caalaa godhatee qabsaa'uu danda'e ifi qabsoon isaa achuma keessaa hojjechuu danda'u ni danda'e. Nuti immoo sirriitti gargaartuu ta'uu qabna. Akkaataa itti gargaarru saayikooloojii isaa tagatee taa'anii karaa alaa irraa hojii eeggatu sana keessa haqu keessa jijjiiruu duraanis nuti uumame isin jira jennee akkasanii amma dabarsa godhama. Dargaggeeyyiin Oromootis hoogganaa waamii keessa jechaa Oromoo cimdifatee dhiisuu dhiiftee kanatti qabsoo irratti dhiibbaa qabdi. Keessatti barachuu qabdi. Keessatti barattee gurguddoota irraa fuudhuu danda'uu qabdi. Ijoollummaa xixiqqoo akkamitti hoogganni biyya naansee jettee dubbatu tarbaadhaan danda'ee yaada itti hoogganaa taate. Duuba namni xiqqaan kunniin talabii sana tireenii godhuchi keessatti achi booda immoo hojiidhaan bakka sana harkaa isumaatu qaba. Yeroo kanatti hayyoonni keenyaas rakkoo waan danda'aniin waan qabeessaniif hayyoota ta'anii amansiisuudhaan akka hayyoonni akka tattaaffataniin ammoo waan dhageeffamanii deebisuu irratti deebi'aa fayyadaa jira.